Arkafuni kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Broadcasting Corporation tullum maal jetti gadaanoo maal fakkaata gadaa qofaan haa ta'u jecha har'a qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin teenya tanarraatis gola seenaati. Akkuma baratametti gola seenaa hundi seenaa hambaa balee jettee tan awwaalamte awwaalchi jilaa baasnee isin biraan gahaa turreetti har'a seenaa Oromoota Walloo qabannee dhiyaannee jirra. Oromoonni Walloo gootummaa isaaniitiin jaarraa tokko oliif diina dura dhaabbatanii lolanii lolchiisanii wareegamaa turan. Haa taatu Oromoonni Walloo gaafa cabu Oromummaanis waliin gaccabaa dhufe. Gaafa diinni Oromoota Walloo cabsu booda abbaa gadaa Tufaa Munnaatis eeboonsaa irraa cabdee akkasuma Leenjisoo Diigaa eeboonsaatis cabdee akkasumatti gootawwan ituudha mucee yaayyaa Alisireetii fi ittisaa roobaa eeboonsaanii eega cabde booda akkasumatti abbaa gadaa Wadaay Galmoo Hormoosoo fi roobaa Gaamoo akkasumatti abbaa Duulaa Bakar Waareetis eeboolee isaanii eega cabde booda gootawwan murtii guutoo eega eeboolee isaanii cabde booda sirni gadaa khammaayyi kan itti cabiinsi sirni gadaa khammaayyi calii calanqootitti eegatee booda gabroonfattoonni Habashaa reefka keessa abbootii waraanaatii fi akkasumatti abbootiilee gadaa osoo barbaadaa jiranii abbaa gadaa Wadaay Galmoo Hormoosoo osoo lubbuun keessaan bahin argatan. Haa taatu gaafa argatan maaltu uumame? Laga keessatti osoo lubbuun keessaan bahin gubbaa dhufanii dhaadatan. Baga dhumne osoo jiru shahadaa qabachuu dhiise baga osoo jiru lubbuun keessaa baate. Haa taatu eega dhooqasan keessaa ol baafatan dirree irratti geerara akkam irra geeraran. Geerarsi irratti geeraran hanga ammaatti geerarasan itti fufanii jiran. Haa taatu geerarsisan maali? Abbaa gadaa eega ol baafatanii reefkasaa ji'a tokko oliif gubbadhiichisan. Maal jaanii? Ashaa gadaahoo araashaa gadaahoo jechaati beerri isaanii gubbatti caffaraa turan. Akkasuma dhiirti isaaniitis maal jechaa turte? Indeennaw gadaahoo ashanaw gadaahoo indeennaw gadaahoo gaddalnaw gadaahoo maal jechuu hiikkaansaa? Indeennaw gadaahoo sirni gadaa akkamii gaddalnaw akattamnaw imbiitanyaa'uun gaddalnaw gadaa'uun gaddalnaw abbaa gadaa'uun gaddalnaw. Abbaa gadaa ajjeesne sirna gadaa ajjeesne imbiitanyaa'u gaddalnaw ya gadaa siraatin akattamnaw ja'anii ji'a tokko oliif gubbadhiichisan hanga ammaatti ashaa gadaahoo araashaa gadaahoon iddoo ayyaanaatittis iddoo fuudhaa heerumattis ashaa gadaahoo akka geerarsaatitti akka gootoowwaniititti itti geeraraa jiranii jechuudha. Haa taatu kana maalirraan kaase gaafa Oromoon gaccabuu gubbaa gaccabe cabiinsi maayyii kan sirna gadaatis waan calii calanqootee jecha sirni gadaa kan maayyii cabee gaalaa'uun gaddalnaw abbaa gadaa'uun gaddalnaw ya gadaa siraatin gaddalnaw akattamnaw imbiitanyaa'uun gaddalnaw jaanii sirna gadaa kan maayyii cabiinsa sirna gadaa maayyii irratti geeraranii gubbatti dhiichisaa turanii jechuudha. Haa taatu har'a seenaa kana kaasuuf hin deemnu isinuma yaadachiisuuf duuba gaa seenaa Oromoota Wallootti tasdachaana. Seenaa Oromoota Walloo keessatti seenaa hedduu bal'inaan kakaasneetu jira. Akkasumatti Oromoo fi Goojjam waliif maali? Akkasumatti Qimaantii fi Oromoo waliif maali? Akkasumatti Agawuu fi Oromoo waliif maali? Akkasumatti Gondarii fi Oromoo waliif maali hajjuu bal'inaan kaasnee jirra. Haa taatu seenaa bal'inaan hunda isaaniitu waliin haa hordofnu isinii janna. Seenaa Shanyii Walloo Bareentoo barreessaan Miikii Sultaan. Walloon Oromoodha Shanyii Kuushi. Walloon kan Bareentooti. Isaan keessaa warri Walloo abbootii gurguddoo 8tu jira. Isaanis warra Baabbuu, warra Iluu, warra Qobboo, warra Yeejjuu, warra Qaalluu, warra Raayyaa, warra Himanoo, warra Waayyuu ja'amuudhaan beekamu. Obboleeyyan 8 kun bulchiinsi isaanii Shawaaroo bitii kaasee hanga waajjiraatitti fudhata. Raayyaa jechuun afaan Oromooti. Raayyaa ittisa biyyaa jechuudha. Akka waliigalaatti Raayyaa Qobboo, Indamohoon, Asaboo, Alabmaaxaa, Ashangee deemtanii abbootiiwwan jiran shanyii isaanii yoo gaafatan akka Oromoo ta'an ifaan ifatti siif himanii siif mirkaneessan. Raayyi lafti isaatu biyya Oromoo ta'uu isaa ragaa ofitti baha. Raayyaan gara naannoo Tigraay kan seenuu dandeesse yeroo mootummaan abbaa irree Atsee Yohaannis 4ffaa ture.
yeroo mootummaan abbaa irree Atsee Yohaannis afuraffaa sanii kaasee warri Sameetik gara raayyaa seenuu jalqabanii. Gara Oflaa, Macoo, Asaboo, Qobboo, Indamihoonitti as dhufanii biyya qabatan. Agawii fi Walloon ummata waliin jiraatu. Lameenuu ilmaan Kuushi ummata walirraa horanii. Walloon lafa Jabuutii irraa kaasee hanga marsaa Faaximaa Asabiin qabatee kan bulchitoota Wallootiin lafa Oromoo ture. Dhiha Wallootii kaasee hanga olitti afaan Oromoo ni dubbatanii. Baatee, Khamisee, Caffaaroobit, Sanbatee, Haxayyee, Harbuu, Kombolchaa, Booranaa, Siqsiin biraa irraa kaasee hanga Lammiitti afaan Oromoo ni dubbatanii. Dargaggeeyyii fi dubartoonni Walloo yeroo wal gahanii wallee faarsan akkas jechaa faarsu. Nayikaarrooyyee nayikaarrooyyee jechaa walaleessu. Kaarrooyyee jechuun afaan Oromooti. Kaarrooyyee jechuun ilkaan kaarroo jechuudha. Ilkaan kaarroon aadaa Walloo keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Gootoowwan Walloo durii Balaay Zallaqaa, Abbaa Jabanoo, Abbaa Marsee, Hassan Rashiidee, Abbaa Gaangul, Hassan Aammee, Mahammad Makii, Mahammad Ali Lijiyaasu, Raas Gugsaa Walee, Raas Alii Gugsaa Walee fi kan maqaa hin dhawinis hedduudha. Gootoowwan shamarranii keessaa hangi tokko Warqituu Wadaajoo, Itiggee Mannaan, Giftii Mastaawotii fi hedduudha. Mootoowwan duraanii kan akka mootii bulchaa Gondar kan ture Raas Alii Gugsaa Walee, mootii Walloo Mahammad Ali, Xaayituu Buxul, Tawabbaachoo fi kan kana fakkaatan Oromoota turanii. Walloon jalqabumarraahu Oromoota akka turan ragaa qulqulluudhaan beekaman. Walloon sirna gadaatiin akka bulaa turtes beekamaadha. Mootoowwan abbaa irree kan akka Atsee Yohaannis faan jibbaa ummata Oromootii fi Islaamummaaf qabuun Oromoota Walloo yookaan Musliimoota Walloo iddoo booruu meedaa jaamutti lola godhameen nama 30 ol ta'an ajjeese. Minilikii fi Yohaannis jidduu wal dhabiinsaa fi wal jibbaa ifa hin ta'iniitu ture. Minilik araara barbaadee bakka Daseerraa kiiloomeetira 10 fagaattu tan booruu meedaa jaamtu akka lakkoofsa Habashaatti Bitooteessaa bara 1878 Yohaannisitti dhaqee dhagaa mataa irratti baadhatee jilbiiffatee dhiifama gaafate. Yohaannis dhiifama godhee fi mootii Shawaa godhee muude. Booda irratti waa'ee dhimma amantii Ortodoksii irratti mari'atanii addaan deeman. Yohaannisii fi Minilik yeroo lammadaa caamsaa 25 bara 1878 booruu meedatti wal qunnamanii ammas waa'ee dhimma amantaa Ortodoksii irratti mari'achuuf caamsaa 29 bara 1878 walgayii booruu meedaa jaamuun eegalan. Walgayii kana booda tarkaanfii addaa fudhachuutti gad bahan. Namni biyya kana jiraatu hundi akka amantii Ortodoksii qofa akka qabaatuu fi afaan Oromoo kan dubbatu hundi akka afaan warra Sameetik, afaan Amaaraa fi Tigree akka qabaatan je'ee Yohaannis labsii baase. Namni Ortodoksii hin taane kan taayitaarra jiru amantii isaa jijjiiruu yookaan kiristinnaa hin fudhanne taate taayitaa irraa ka'u. Muslimni hundi waggaa 3 keessatti kiristinnaa akka fudhatu, waaqeffataanis waggaa 2 keessatti kiristinnaa fudhachuu qaban je'ee labsii dabarse. Labsii kana booda rakkinni hangana hin jaamne ummata muslimaa fi Oromoota irratti raawwatame. Yohaannis labsii isaa hojiirra oolchuuf jecha gara jabeenyaan Oromootaa fi ummata muslimaa Walloo lubbuu ajjeesaa, arraba muraa, hanqee isaanii irraa buqqisaa, kan biyyaa ari'achuu jalqabe. Yohaannisii fi Minilik mootii Walloo Mahammad Ali irratti duuluun ummata Oromoo Walloo muslimaa
boruu meedaa irratti lola godhameen Atsee Yohannisii fi Minilik ummata Oromoo Walloo Muslima gara 30 ajjeesan. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareege. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareege. Gojjaamii fi Oromoo. Gojjaam jechuun jechumti isaa Oromoodha. Gojjaam jechuun boonuu jechuudha. Gojjaam biyya warra bulchitoota Hagahuuti yookaan Agawu. Agawu sun maqaan sirrii isaa Hagahuu isa jedhu san irraa dhufe. Warri mootoowwan Abisiiniyaa kan warra nafxanyoota Hagahuu kana akka Oromoo ta'uu hin beeksifneef Agaw Midir yookaan biyya Agaw jettee itti moggaafte. Jaarraa 16ffatti mootiin warra Agaw yookaan Agaw Gojjaam kan turte Wabii jedhamti turte. Warri mootoowwan Abisiiniyaa maqaa Wabii jedhu dhoksanii gara walataa Barsabee jedhutti yaamuu jalqaban. Jaarraa 20ffaa keessatti mootiin biyya Gojjaam kan ture Adaldoorii jedhama ture. Warri Abisiiniyaa maqaa isaa jijjiiruun Nigus Takla Haymaanot jedhanii waamu. Gootonni Oromoo Gojjaam kan yeroo san lolchiisaa waraanaa turan Abbaa Beellaa fi Imaam jedhamanii waamamuu turan. Gojjaam keessatti hanga ammaatti magaalonni afaan Oromootiin moggaafaman ni jiru. Mancaa, Diimaa, Saqalaa, Qorattii, Jawwii, Buree, Jigaa, Bassoo, Gaalee, Liiban, Meettaa, Dhaamotee yookaan Daamotee, ilmaan Dinsaa, Amaarri, Yilmannaa Dinsaa jettee waamti. Oromoon ilma Kuushi. Kuush burqaa Afrikaa ta'uu isaa Itoophiyaan lafa Oromoo ta'uu isii ni mirkaneessa. Garuu dabaqeessoowwan Habashootaatiin ummata Oromoo irratti shira xaxameen yeroo dheeraa keessaa afaan Oromoof aadaa Oromoo balleessuuf yaalaniiru. Garuu hin danda'amne. Akka hayyuun Oromoo tokko jeetti jarri Habashootaa seenaa isaanii kitaaba irratti galmeessan. Oromoon garuu seenaa isaa lafa isaa irratti galmeeffatee dabree ja'a. Dhugaan jirus kanuma lafti Oromoo ragaa bahaa jirti. Jalatti ha'uun barbaachise akka nam tokkotti waan badee barbaada yeroon isaa ga'ee jira. Gondarii fi Oromoo. Gondar sanyii ummata Oromoo kan warra booji'aa jaamaniiti. Mootonni duraanii kan Abisiiniyaa booji'aa kan ture san Gondar Yabee Jaamidir jettee kan Oromoo akka hin jaamne maqaa jijjiirte. Itti aansuunis beejuma san jijjiirte Bagamdar itti moggaafte. Sambooda Bagamdar kanaas jijjiirte gara Gondaritti moggaafte. Garuu moggaastoonni Oromoo waan ta'aniif kan Gondar jedhu kun afaanuma Oromootti hiikaan isaas kan dhufe gundoo yookaan safeedaa isaa isaan ja'an sanirraahi. Ummata Oromoo kan sanyii Kuush kan warra nafxanyootaa jalatti cunqurfamaa jiran sanyii warra Qimaanti yookaan Kam'ati warra ja'amanii Abisiiniyaan warroota akka Kam'ati ja'aman san maqaa jijjiirtee Qimaanti jetteeni akka isaan Oromoo hin taane fakkeessuuf yaalii guddaa goote. Gondar Oromoo ta'uudhaaf ragaaleen gurguddoon lafoonni Gondar ni mirkaneessu. Fakkeenyaaf Laga Amboo, Gubbaa Laaftoo, Daafich, Ganda, Agaarabbii, Sangaa, Bookaa ja'amanii waamamaniitu jira. Osoo mootummaan Atsee Tewoodiroos jaarraa 19ffaa keessatti ka'ee mootoowwan Oromoo jigsuuf hin yaalin dura manni maree waajiroonni Gondar afaan Oromootiin fayyadamaa turan. Ragaalee kana qabachuun Gondar kan Oromoo akka turte beektonni ni himu. Mootoowwan bulchaa turanis kan akka mootii Gugsaa Walee mootii Walloo Gondar bulchaa ture. Gondar Walloo jalatti bulaa turte. Raas Gugsaa mootii Oromoo duriiti. Seenaa Warqituu fi Teediroos. Atsee Teediroos Shawaa dhufee Minilikiin booji'ee Magdalatti waggaa 10 hidhe. Waggoota 4 booda mana hidhaatii badee mana mootittii Oromoo Walloo Warqituu Wadaajoo ja'amtu
tan fira mootii Walloo Muhammad Alii taate tan Teediroosii waliin wal falmitu bira dhaqee keessummummaa ta'a. Booda Minilik qabdee yookaan deebiftu ta'e ilma isii kan duraan Atsee Teediroos biratti qabamee jiru Ahmadii Alii kan jedhamuu fi namoota isii kan hidhaa jiran hunda akka gad lakkisu Teediroos Warqituutti dhaamsa erge. Garuu Warqituun nama cinqaa fi roorroo Teediroos jalaa miliqee dhufe deebisee Teediroositti ergee hin ajjeesisu jettee Minilikii gara Teediroos deebiftee erguu didde. Teediroos illeen didaa Warqituu erga dhagahee booda ilma isii kan isa bira Magdalaa hidhaa jiru Ahmadii Aliyii fi namoota Warqituu kan hidhaa jiran hunda harkaa fi miila irraa muree gaara Magdalaa irraa gara Qileetti darbisiisee ajjeese. Misiyoonota Ingiliis kan yeroo san Magdalatti hidhaman keessaa tokko Dr. Henry Blank jedhaman. Waa'ee kana yoo ibsan Oromoota Walloo kan hidhaa turan hunda Teediroos ni ajjeese. Namoota 32 kan ta'an osoo lubbuun keessaa hin bahin gaara Magdalaa irraa gara Qileetti gad darban jechuun Dr. Henry Blank barreessee jira. Dr. Henry Blank dabalataan akkana jedhe. Oromoonni loonii fi midhaan isaanii waraanni Teediroos waan jalaa saamuun rakkiseef gaafa tokko Oromoonni loltoota Teediroos kana marsanii hedduu isaanii fixan. Waraanni muraasni hafan dheeysanii mooraa waraanaatti deebi'an. Teediroos waraana isaa kan du'a jalaa lubbuu baafachuuf baqatee dhufe waamee dura eenyuutu saamaa isiniin jedhe. Erga saamtanii ammoo maaliif dheeysitan jechuun itti dallanee harka isaanii tokkoo fi miila tokko irraa ciree jechuun gara jabeenya Teediroos ibse. Ebla 10 bara 1868 waraanni Ingiliis Jeneraal Naapiyeer jedhamuun durfamee Magdalatti dhiyaate. Gama tokkoon waraana Ingiliis kan 200 ta'uu fi loltoota baalabbaatota Oromoo Walloo Warqituu fi Mastaawat kan waraana Ingiliis gargaaran, gama kaaniin ammoo waraana Teediroos kan Gabriyeen durfamu loltoota 40,000 caallee qabatee bakka Aroogee jedhamutti wal waraanan. Maayyii Gabriyeef loltoonni Teediroos baay'ee ajjeefaman, hedduun moofaawanii hojii ala ta'an. Teediroos lola kanatti injifatamuu baay'ee gaddee lubbuu isaa baraaruuf jecha gara kibbaa miliquu yaaduu hin oolle. Garuu naannawa isaa hunda waraanni Ingilizii fi waraanni mootittii Walloo Warqituu Mastaawat kan cufame ta'uu hubatee achumatti du'a dhandhamuun dirqama itti ta'e. Namni quufaa fi iftuulummaan Oromootti roorrisee dheekamee jibbaa fi tuffiin Oromootaa gara jabeenyaan ajjeesaa ture Teediroos dhumarratti haalli du'iinsa isaa hanga har'aatti illee mormii guddaa qaba. Habashoonni waraana Ingiliizitti harka kennachuu didee ofiif of ajjeese jedhan. Namoonni biroo akka kitaaba seenaa dhugaatti garuu osoo inni waraana Ingiliis gara tokkoon ofirraa eegutti waraanni baalabbaatitti Oromoo Walloo kan Warqituu bira gahee Atsee Teediroos ajjeese jedhan. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareegee. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareegee. Hayyuu fi sheekottan Oromoota Walloo inni duraa Sheekh Jamaaluddin Anni yookaan Muhammad Roobsoo Sheekh Raayyaa kan yeroo jalqabaaf afaan Arabaatiin afaan Oromoo barreessan. Inni lammaffaa Sheekh Daaniyuul Awwal yookaan Sheekh Ahmad Adam Gurraacha. Inni sadaffaa Sheekh Daaniyuus Saanii yookaan Sheekh Muhammad Yaasiin Daalacha. Inni afuraffaa Sheekh Muhammad Mi'aawaa Marsaa. Inni shanaffaa Sheekh Siraajuddin Gaagur. Inni jahaffaa Sheekh Ali Mantaa Abbaa Sarbaa. Inni torbaffaa Sheekh Karam yookaan Sheekh Abdurrahim Warra Gaaraa.
inni saddeetaffaa Sheekh Haji Muhammad Sani warra qaalluu fi kan kana fakkaatan hedduudha. Anniyyi fi Daaniyul Awwalii fi Daaniyul Saaniin warra afaan Arabaatiin afaan Oromoo barreessan. Rabbiin sheekoowwan keenya warra jannataa haa godhu. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareegee. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareegee. Balaay Zallaqaa Laaqaw Qilxuu Ayyaanoo Galgalii dhalataa warra Walloo yeroo ta'u guddinaan Gojjaamii achumatti ijoollee horate. Goonni Balaay Zallaqaa Laaqaw abbaa isaa Zallaqaa Laaqawii fi harmee isaa Aadde Xaayituu Asnee irraa Wallotti iddoo Boorana jedhamtu aanaa Cikkaataa Qooxii Jirruu Simuu jedhamtutti bara 1904 dhalatan. Akkasuma erga waggaa 4 gahaniin booda abbaan isaanii Zallaqaa Laaqaw lolchiisaa Liji Iyyaasuu waan turaniif gaafa Liji Iyyaasuun qabamanii inninis baqate. Iddoo Cikkaataa jedhamu kana osoo jiraatu achumatti namaan wal dhabee nama ajjeesee biyyaa baqatanii Walloo dhiisanii Gojjaamitti galan. Walloon Oromoo fi ummanni Agaw ilmaan Kuushi. Kuush abbaa Afrikaati. Muhammad Ali yookaan Ras Mikaa'el hidda dhaloota Oromoota Walloo keessaa tokko. Inninis Muhammad Ali yoo ta'u labsiif dirqii Yohaannisiin fulbaanaa akka lakkoofsa Habashaatti bara 1878 amantii kiristaanaa fudhatee Ras Mikaa'el Ali jedhame. Ras Mikaa'el Ali caamsaa 31 bara 1914 harka Abuunaa Phexroosiin mootii Walloo Gojjaamii fi Gondar ta'ee muudame. Mootoowwan Amaaraa dhiigni isaanii Oromoo haati mana isaanii Oromoo. Atsee Teediroos sanyii warra Kam'atii yookaan Qimaant Oromoodha. Jaartiin Atsee Teediroos Mintuwaab Alii Aluulaa Oromoo Yejjuu. Jaartiin Atsee Yohaannis Tigree haati mana isaa Haliimaa Liiban Yejjuu Oromoodha. Jaartiin Atsee Minilik Xaayituun Buxul Marsoo Walloo Oromoodha. Dalayduun Haile Malakoot haati Minilik Oromoodha. Jaartiin Haile Sillaasee Itaggee Mannaan Walloo Oromoodha. Haati Haile Sillaasee Jamiilaa Alii Gamacoo Yejjuu Oromoodha. Abbaan Haile Sillaasee Walda Mikaa'el Guddisaa Shawaadha Oromoodha. Mangistuu Haile Maariyaam Waldee abbaan Shawaa Oromooti. Warri Amaarri itti faarsitu kun warri Booji'aa Gondarii fi Haagahoo yookaan Agaw Gojjaam Oromoodha. Qeesni Oromoo dhiigumaan jibbu kan alaqaa Atsimmuu Gorgis Gojjaam biyya gootowwan Oromoo ture je'ee ragaa abbihee jira. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareegee. Isinitu beeka warra gubate argee warra gabumarra hifate wareegee. Maqaa magaalota Raayyaa warra Abbaayee Kukkuftoo Hijiraa Mohonni Hashangee Addishaaboo Taa'oo yookaan To'oo Bartaa Kilaay Qalqallaa yookaan Qaqallaa Gaarjalaa Addi Hanxiyaa Agamootaa yookaan Agamootaa Koobaa Baasoo Daareeytaa yookaan Dureeytaa Carcar Baala Koorama Oflaa Allamaaxaa yookaan Alamaaxaa Waajaa yookaan Waajaha Qobboo Kilchaa Faccaa yookaan Facaa Raarihee yookaan Rarrahee Ximmuggaa Waldayaa hedduutu jira. Maqoota warra Raayyaa Tolaa Habulloo Araarsee Shantam Ashkutii Waayyuu Dureetii Gurraayaa Daadhii Kuubinii Wasanee Jannatii Roobsoo
bareentuu areeroo hedduutu jira. isinitu beeka warra gubate argee warra gabummaarra hifate wareegee isinitu beeka warra gubate argee. seenaa Jamaalul Annii yookaan Muhammad Roobsoo. Jamaalul Annii yookaan Muhammad Roobsoon abbaan isaanii sanyii Oromoo beekamoo keessaa dhalatan. Harmeen isaanii warra Gondar irraa kan sanyii Sheekha warra Baalee Sheekh Hussein Baalee irraa ilmoo ilmaan isaanii Sheekh Suraa kan jedhaman irraa dhalatan. Kitaaba Yaareed Girmaa Hayilee seenaa Gondar haasawu baafata 296 hanga 297 irratti Muqaama Ahmad kan jedhamanii irraa dhalatte. Jamaalul Annii yookaan Muhammad Roobsoon Roobsoo Baabboo fi Hawaa Abdul Qaadir irraa naannoo Raayyaa iddoo Galgaloo jedhamtutti bara 1781tti dhalatan. Jamaalul Annii bara 1781 hanga 1870tti barattootaaf barsiisaa gaarii ta'anii jiraachaa turan. Barattoota isaanii keessaa Sheekh Ahmad Diimaan bara 1902 waa'ee jireenya isaanii baay'ee barreessee jira. Matla'ul Rawiyyaa fi Manaaqibul Anniyyaa jedhee qopheesseera. Jamaal Annii yookaan Muhammad Roobsoon waggaa 30 beekumsa walitti qabatanii barachaa turanii. Kitaabolee 52 qopheessanii jiru. Kitaabolee seenaa, falaasama, kitaabolee nashiidaa fi afaan Arabaatiin yeroo jalqabaatiin afaan Oromoo kan barreessan isaanii. Akki warri sheekota seenaa Annii barreessanii kan akka Sheekh Ahmad Diimaa, Sheekh Ahmad Darraa kitaaba Nashrul Anbar jedhuu fi mucaa isaanii Sheekh Haji Muhammad Walee fi kan kana fakkaatan wabii isaan godhannee Muhammad Roobsoo Annii bara 1870 addunyaa irraa boqochuu isaanii Koram jedhamtu irrattii fi naannoo Gafraa jedhamtutti yejjuu keessatti awwaalaman. Seenaa Itoophiyaa keessatti namni jalqabaa jaarraa 19ffaa keessatti nashiidaa qopheessuun beekaman Sheekh Jamaalul Annii yookaan Muhammad Roobsoodha. Sheekh Jamaalul Annii mooticha Atsee Yohaannis Afuraffaa baay'ee isaanitti duulaa biyya ari'aa ture keessaa Sheekh Raayyaa keessaa tokko. Sheekh Jamaalul Annii afaan Oromoo fi afaan Arabaa kan baay'ee haasawanii fi manzuumaa afaan Arabaatiin qopheessaa kan turan Sheekh Muhammad Mashashaan himaniiti jiru. Sheekh Jamaalul Annii afaan Tigriffaa yoo danda'anis jibbaa qabaniif hin dubbatan turan. Barattoota isaaniis dhoorkaa turanii ja'ama. Raas Bitwaddat Alii yookaan Alii Xiqqichaa ja'amee iyyaamama. Akka lakkoofsa Habashaatti bara 1769 hanga 1855 mooticha waggaa 70 ol bulche ja'amee iyyaadamu keessaa tokko. Giftiiwwan kan fadhe mo'achiisaa kan fadhe buusaa kan ture sanyii warrasee kan tahan Raas Bitwaddat kan dhumaa turanii. Aliin kan dhalatan eega abbaan isaanii biyya bulchuuf karaa Gojjaam deemee Gojjaam Buree keessatti dhalate. Raas Bitwaddat Alii harmeen isaanii Itaggee Mannaan Liiban Ammatee jedhamti. Itaggee Mannaa sanyii warra Muhammadootaa Muhammad Alii keessaa tokko kan warra Hibanoo intala Liiban Ammatee Kolaaseeti. Otoo kiristinnaa hin ka'in dura Itaggee Mannaa Halimaa jedhamtee iyyaamamti ture. Maqaan Itaggee jedhu kun kan baheef eega mucaan ishii Bitwaddat Alii mootummaa irra bahee boodaa fi eega Yohaannis Saalsaayii kan jedhamu eega fuute booda Mannaan jedhamte. Abbaan Raas Bitwaddat Alii xiqqichaa magaalaa Dabra Taaboot kan jalqabaa magaalaa taasisee fi waggaa 26 Gojjaam bulchaa kan ture yoo ta'u, obboleessa Raas Gugsaa Marsoo Bareentoo fi Raas Aluulaa Marsooti. Raas Alii xiqqichaa sanyii warra Muhammadoo fi warra See yookaan Yeejjuu irraa dhalatan.
Ras Ali Maakalawi waggaadii damilama bulchaa kan turan Ras Bitwaddat isa dhumaa haja aman malee gadaan bulchaa isaanii hanga dhumutti hanga bara 1966 Yejjuu Gondar Lastaa Raayyaa Ambaasal Walloo guututti bulchaa turani. Haati mana mootichaa Atsee Teediroos kan taate Tawabbaach Ali intala Ras Bitwaddat Aliiti. Ras Bitwaddat Ali baay'ee beekamoof jaalatamoo turan ja'ama. Tuligaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Broadcasting Corporation egaa walitti deebinee jirra. Seenaa Oromoota Wallootirraa akka waa heddus bartan akka waa heddus hubattan abdii guddaa qabna. Seenaan daawwitii keessatti farkane namni tokko if barbaadee if harkachuudhaaf seenaa abaaboo abaabilee akaakilee isaa qorachuu danda'u qaba. Haa taatu seenaa Oromoota Walloo baay'inaan nafxanyootaatu akka fadhanitti waan fadhan irraa irrisaa waan fadhan itti dabalaa barreessaa ture. Haa taatu seenaan arraa isiniif dabarsinetu seenaa arragaan deeggaramte. Haa taatu seenaan daawwitii keessatti farkani seenaan itti qicaan taatu irraa qicaan taatu seenaan wal saamuusin taatu akkasumatti seenaa biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadha.